Irreecha hora Finfinnee turtii jaarraa tokkoof walakkaa booda erga deebi'ee kabajamoo eegalee kan baranaa kun marsaa torbaffaadha. Ejensiin geejjibaa baabura Itiyoo-Jibuutii imaltoota gara Bishooftoo imalchiisaa jira. Ashamaa harka fuuni hordoftoota keenya kanneen kutaalee addunyaa garaagaraa teessanii karaa chaanala yuutuubii Milkoo Enterteementiin hordofaa jirtanii. Kun qophii keenya tibbanaati. Oromoon Irreecha hora Finfinnee dhiibbaa lagaan addachitee ture turtii jaarraa tokkoof walakkaa booda deebifachuun isaa ni yaadatama. Kanaanis bara 2019 irraa eegaluun horri Finfinnee deebuun Irreecha keessummeessuu eegalte. Maarree kanaanis horri Finfinnee bakka keessummoonni gurguddoon biyya alaaf keessa argamanitti barana marsaa torbaffaaf Irreecha keessummeessite. Qeenxufaamuna Irreecha birraa kan agarsiisa dirooniin dabaluun maqaa Irreechaa samii gubbaatti katabdee simboo Irreechaa addunyaaf lallabde. Miidiyaaleen gurguddoon addunyaa kan akka Aljazeeraa, BBC fi CGTN Oromo Thanks Giving Day The Grand Irreecha jechuun mataa oddoo tolchuun wal harkaa fuudhuun gabaasanii. Guyyaan miidhagaan kun ija addunyaa hawwatee faranjiin irraa qooda fudhatte. Miidhaginni Irreechaa onnee lammiilee biyyattii kan hawwate inni fagoo dhiyoo irratti hirmaatee maree hojjechuun uumaa galateeffate. Masgeenyi salphatti of kennite jabaan sirratti akkuma artistii Caalaa Bultumee jechuun sirba isaa Irreecha waggaadhaan dhugee jedhuun keessatti weellisee ragaa bahee bareedina Irreechaa har'aaf aarsan qabsaa'ota Oromoo olaanaadha. Aarsaa isaaniin har'a maqaan Irreechaa ol ka'ee leellifamee akka urjii ifee halaalaa mul'atee fagootti paachin isaaf fannifame. Oromoon duruu faayaan babbareedaniin ijoolleen abbaa gadaa wal keessa reedaniin guyyaa dardaraa durbi jaalalaan waliin sirbuun guyyaa garaan hammaatti wal biraa sokkuu jibbuun kadhatu qaroominaa qarooma jabeeffannaa irreechirree keenya waaqa galatoonfannaa handhuura abbaa kiyyaa qomoon kolobboo kiyyaa harrallee naboo jeessirraa dhalachuun kiyya jechuun hangafti wallee Oromoo kormiin afran qalloo. Artistii Kamar Yusuf sirba isaa Irreecha jedhu kan bara 2019 qilleensa irra oolche keessatti kabajaaf jaalala saba isaaf qabu ibsuun simboo Irreechi qabu addunyaatti lallabe. Irreechi irreen isaa jabaatee maqaan isaa fagaatee addunyaa wal ga'e onni alagas boojee kunoo har'a dhalootii miliyoonotaan akka galaanaa dhangala'ee irreeffatee uumaa isaa galateeffatee bareedina Oromoo guddina hangafa kuush addunyaatti agarsiise. Maarreem dhaloota ofii isaanii akka dungoo baqanii aarsaa lubbuu kaffalanii kanaan nuuganiif galanni haa ta'u. Daandiin baabura Itiyoo-Jibuutii imaltoota Irreecha hora Harsadee bilisaan gara Bishooftuu imalchiisaa jira. Akkasumas biiroon geejjibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnees rakkoo hanqina geejjibaan mudatu furuuf imaltoota bilisaan gara Bishooftuu imalchiisuun qooda isaa baachaatiin jira. Maqaa qophii keenya tibbanaatiin ejensii geejjiba baabura Itiyoo-Jibuutiif bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin galatoomaa jenna. Irreecha hora Harsadee bor kabajamuuf bulchiinsi magaalaa Bishooftuus qophii xumuruu beeksise. Bulchiinsi magaalaa Bishooftuu galma Harsadee ijaaruunis eebbisee keessummoota simachaatiin jira. Maarree Harsadee qeensiina bor Irreecha birraa dabaluuf. Irra deebuun maqaa qophii keenya tibbanaatiin baga Irreecha birraa bara 2018 nagaan keessanii. Irreechi birraa kun kan jaalalaa tokkummaa injifannoo milkii isiniif haa ta'u. Of galaam kan birraa dhufuunis waggaan marsiisin haa ga'u. Turtiin waliin qabaataniif galatoomaa. Horaa bulaa deebanaa.